Kun sagantaa jarma ijoollee biyyaa. Irraa odiyoolee fi viidiyoolee bareechinee isiniif dhiyeessina. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا في جلتمتو ترقيفتو تكيني أكم نغا جرتو نغيني ربي بكم جرتن التيسن ولين هجراتو كن أرغا رغيتي كري جرما جولي بياتي سغنتا والتقن ديسين كنسين ديسو سيد عبدو أحمدين تلو كري جرما جولي بياك أرشي كما إبتكو قبتي وروتا قامه روتا آني في يتيم توتاف هادولي دادبوتا آني في تيكر سقود أفت أمورا جرم Namoonni deeggarsa marsaa kanaatii qaadhimaman 64 namoota qaadhimaman kana keessaa kan hedduu hamilee nama cabsuu fi imimmaan namarraa yaasuu isinii qabadhee dhufeen jiram. Siyaaga ergaan koo hunda hilmaan namaa namni islaama ta'uu nama filatamaa filmaata harka baaseen shubne ilmi namaa inni namni shuume namumaan shaaramaa. Magaalaa Baatii irraa kiiloomeetira 5 booda ganda duwwaa jaha hadhoo mandara qallinaatti dhalatee kan guddate seenaa obboleessa keenya Hiddee Sayyoo waa xiqqoo of harkaa qabaana waliin turam. Abbaan isaa Sayyoo Huusan baay'ee odoo dhukkubsatu du'ee jira. Abbaan isaadhaa Sayyoo Huusan wallaan dur Jabuutii kana jiraata ture. Asii galee tasaatti dhukkuba qilleessaa irratti argame jechuudha abbaa mucaa kanaati. Dhukkuba qilleessaa kana baay'ee dhukkubsate horiin xirri gadhee mana qabeenyi isaanii xirri gadhee manaa dhuma jecha. غفور الرحيم رحمن الرحيم يا الله يا الله. Obboleessi keenya Hiddee Sayyoo umriin isaa bara 18 gahee jira. Haga umrii kanaas qaamni isaa waan laamsha'eef harka namaatiin nyaachaa arma gahuu naaf himame. Midhaan fa'aa namatu itti nyaachisa jechuudha. Bishaan fa'aa midhaan fa'aa namatu afaan itti isaa kenna. Gorora yaasaa deema. Kalqaadhuma jechuun gaafa dhalata irraa qabee ol jedheen beeku. Afaanis hin dubbatu. Afaan isaa osoo hin dubbatu. Gororuma ofirra yaasaa deema. Ilma hangafaatiin mucaa Wanta rabbiin godhu raajiidhuma mucaa dhibamaa kana fiddee haadhi Hiddee Sayyoo yatiimoota 3 qofaa guddisaa arma geesseen. Namni fintuunsaa waaqaan gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa wallaasa deebisaa horsiisaa. Yaa abbaa ilmaanii ni beeytaa ilmootee yaa haadha ilmaanii tancinii buugartee. Qophii kiyya gara xumuraarra gaheen jira. Anis viidiyoo gabaabduu tana hojjechuuf wanti na dirqe haadhi yatiimtoota guddistu biraan qaamni hir'uu kan harka ishii malee hin nyaanne irratti dabalamee fi hagam akka rakkattu ishumaa fi rabbii tokkichatu beekaan beekaa hundaa olii siluu isuma qofaam. Qarshii tola ooltonni garee jarmaa ijoollee biyyaa 1,000 haga 2,000 isa deeggaran bukkeetti rakkinni isaa cimaa waan ta'eef warroonni rabbiin aafiyaa isinii kennee hojii isinii milkeesse harka isin jiisee qalbii isinii laaffise rabbiin sadarkaa zakaa yookaan sadaqannaa arkaana islaamaa keessaa lammaffaarra kaahuu hubattanii Riyaala 10,50 kan qabdan rakkina isaa kana argitanii akka isaaf gumaachitaniifin viidiyoo gabaabduu tana hojjedhe. Anis qalama kiyyaan barreessee sagalee kiyyaan dubbise walitti gugguduufee isiniif dhiheesseen jira. Gahee kiyyas bahadheen jira jedheen abdadha. Obboleessa keenya Hiddee Sayyootiin rabbiin si haa fayyisuu humna kiyyas fidaa sii fayyitaatu jechaanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota dhaggeeffattoota garee jarmaa ijoollee biyyaa akkasuma warroonni ala jirtanis dhukkuba yeroo ammaa koronaa vaayirasii jedhamu kan bu'ee jiru kanarraa rabbiin isin tiksu fayyaa aafiyaa isiniif haa kennu bakkuma jirtanitti
an qophii kiyya xumureen jira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deeggarsa lammiidhaa iyyaa waliin labsa deebisaa qursiisaa. Akka daa'imaatti nu wal mararfannaa gaaf tokko guddanne seenaa galmeessiinaa gaafa itti dhufteef hin gartuu rakkiinaa ofoon fudhadheef kamiidhaan fifkannaa ofoon fudhadheef kamiidhaan fifkannaa allamii fintuunsaa waan qabuun gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa waliin labsa deebisaa qursiisaa.